Ooltanii bultanii ashama akkam jirtu chaanalii kanaaf haaraa taanaan ani Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii ta'aatii waan hedduu irraa baradhaan jedha. Har'a kan ilaallu dibata uumamaa kan bareedinaa fi qulqullina gogaa keenyaaf hedduu fayyadudha. Dibata manuma keenyatti kan argamu yookaan gabaa marraa salphaatti akkuma deemnee kan binnee dibannee uumamaan gogaa keenya bareechinuu fi qulqulleessinu kan jedhu. Innis egaa avokaadoodha. Dibanni uumamaa qulqullinaa fi bareedina gogaa qaama keenyaa ittiin eeggannu inni guddaa fi inni tokko avokaadoodha. Avokaadoo akkasumatti akkuma quncisnee yoo akka daqiiqaa 15-20 gogaa keenyatti dibanne fuula keenya dabalatee jechuudha. Sanaa booda ofirraa dhiqannee faayidaawwan gurguddoo armaan gadi arganna. Isaan kanas egaa qabxiiwwan gurguddoo shanan tokko faayidaa isaaniin kaasaa hanga dhumatti na hordofaa. Sheer gochuun dagatinaa, gaaffii qabaannanis koomentii jedhan haa kaa'uun dagatinaa. Egaa avokaadoo fuulatti dibachuun tokko gogaa jiidhaa taasisa, ni sooressa. Kun immoo sababni isaa vaayitaamin E, leesitinii, pootaasiyemii fi niwutiriyeentota biroo kan hedduu gogaa keenyaaf barbaachisan keessumaa ala gogaa kan epidermis jedhamuuf kan barbaachisan waan qabuuf gogaa ni sooraa, laafaas ni taasisa. Inni lammaffaan kulkula gogaa fooyyessuufidha. Kulkula jechuun infilaameeshinii gogaa, madaa'uu gogaa fooyyessuufidha. Inni kun egaa avokaadoon amala antioksidaantii of keessaa qabu waan ta'eef antioksidaantii waan of keessaa qabuuf madaan adda addaa gogaa fuulaa irratti argamu akka fooyya'u ta'a. Yoo avokaadoo dibanne jechuudha. Garbiraan madaa xixiqqoo fakkeenyaaf bakka aduun gube isaan barna bakka aduun gurraachesse akkasumas finnisoota xixiqqoo fuula irratti argaman akkasumas immoo wantoota adda addaa fuula irratti ba'anii fuula keenya yookaan gogaa keenya fokkisiisan amala anti-inflaamaatirii kan qaban keemikaalota of keessaa qaba waan ta'eef avokaadoo dibachuun kanneen kanas ni fooyyessa. Akkasumas egaa gogaan akka hin dulloomne jechuunis akka shushintuuree mallattoo dullummaa godhatee mul'anne taasisuuf ni gargaara. It reduces the signs of aging. Garbiraan gogaa qofa osoo hin ta'in qeensillee akkasumas rifeensi mataallee yoo itti dibanne avokaadoo irraa faayidaa hedduu argatu. Qeensi akka hin caccabnee fi gogaan mataa keenyaa akka wantoota akka foroforii fa'aa kanneen kanaan hubamee hin caccabne yookaan hin harcaane taasisuuf ni gargaara yoo mataatti dibanne daqiiqaa 20-30 booddee ofirraa miiccan. Faayidaa avokaadoon gogaa fi rifeensa keenyaaf qabu akkasitti gabaabsee ergan kaa'ee booda akkaataatti fayyadama isaa moo ilaalle? Avokaadoo kallattumaan erga ijaa fi qola isaarraa quncifnee booda fuula keenyatti dibnee xiqqootti rignee daqiiqaa 15-20 irra tursiisnee sana booda bishaan xiqqoo ho'een ofirraa miiccachuudha. Kana gara deddeebinee yoo goone faayidaan isaa dabalaa deema. Zayitni avokaadoo kan suppermaarkeetii adda addaa irraa gurguraman galgala dibannee rafnee ganama rokaan argachuu dandeenya. Zayitoota avokaadoo qaban kan suppermaarkeetii irraa gogaaf jedhamanii gurguraman jechuudha. Galgala dibannee rafnee ganama rokaan immoo argachuu dandeenya isaan kana. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.